Har'a guutummaa biyyaatti ayyaanonni amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa wal faana kabajamanii jiran. Kabaja ayyaana Moolidaa kan guyyaa dhaloota Nabiyyuu Muhammad kan waggaa 1498ffaa ilaalchisuun sirna Masjiida Anwaaritti qophaa'een barreessaan jaarmayoota amantaa Itoophiyaa Liiqa Tigwaantaa Gaayisiisaay ergaa baga geessanii erga dabarsaniin booda waggoota 1400 dura Nabiyyuu Muhammad hordoftoota isaanii gara biyya Itoophiyaatti kan ergan lammiileen biyyattii kan haqaaf dhaabbatan ta'uu agarsiistuu ta'uu isaa himanii ayyaanonni Moolidaa fi gubii masqalaa guyyaa takka irra ooluun tokkummaa keenya yaa cimsannu hiika jedhu nuuf akeekaa jedhanii jiran. Gama biraatiin ammas ayyaanni gubaa masqalaa Finfinnee fi Adaamaa dabalatee magaalota ijoo biyyattiitti kabajamaa jiru. Magaalaa Adaamaa naannoo marfata daraartuutti hordoftoonni amantaa Kiristaanaa Ortodoksii wal ga'uun ayyaanicha kabajanii jiran. Indaalki Beyyene jiraataa magaalaa Adaamaa akkasumas ammoo miseensa waldaa bakka bu'oota wiirtuu Shawaa Bahaa kan magaalaa Adaamaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufee miidhaa hunda fudhatee cubbuu keenya balleessuudhaaf jedhee fannoo gubbaarratti fannifamee seenaa bal'aa qaba. Gabaabsita sitti hima fannoorra oolee fayyina nuuf kenne waan ta'eef ayyaanni fannoo kun uummata kiristaanaa biyyatti ayyaana fayyinaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana jaalalaati. Indaalki keessumaa sirni kabaja ayyaana masqalaa baranaa kan Adaamaa addaa jedha. Kanatti ni kabajama dhugaadha. Ayyaanni baranaa wanti adda isa godhu wantoonni faallaa ummata kamiyyuu ta'anii tokkoyyuu hin jirani as keessatti namni kamiyyuu dhufee tokkummaadhaan iddoo ibsachee deemudha. Namni wanti qaama siyaasaa waan biraa ibsu hin jiru as keessatti. Oromoonis nuti akkuma argite kana yeroo jalqabaatiif barana isteejinis Oromoodhaaf nuuf kennamee kan faaruu kana dhiyeeffanne. Kanaaf haalli jiru bareedaadha, tokkummaadha, jaalalaa, magaalaan guutuun gammachuudhaan jirti waan ta'eef ayyaana addaati kan baranaa kun. Faarfattuu Shawaa Baates sagantaa kana gubbaa turte. Fannoon humna keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irratti fannifame nuti mootu fannoo sana barbaacha guyyaa har'aa kana bifa yeroo darbee sanaan seenaa yeroo sanaa yaadachaati fannoo keenya barbaaduudhaaf har'a mootu daamaraa kan asitti kabajuudhaaf walitti qabamne. Hirmaattonni kun ayyaanni kun saba Oromoo birattis hiika addaa qaba jedhu. Oromoo biratti ka Oromoon masqala mootii ayyaana jedha jalqabumarraa bifa bareedaadhaan kabaja Oromoon ayyaanicha ayyaana jaalalaati jedhee kabaja innis Oromoonis akka naannoo garaagaraatti aadaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf akka naannoo ani iddoo itti dhaladheetitti ayyaanni kun damaraan hin ba'a, manaa hin ba'a, hin ibsama. Gaafa ayyaana masqalaa san barii loon hin dheedu margatti yaasanii marga harawaatti yaasanii kan yeroo hedduudhaaf tikfamee turetti baasanii loon waan sanii eebira. Kanaaf ayyaanichi ayyaana jaalalaati Oromoo biratti. Ayyaana kanallee dargaggoonni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee dhiichisaan bareechaa turaniiru. Dargaggoo Oliifan Margaa koodeewwan isaa waliin ture. Dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa amantiin osoo waliin qoodin karaa duudhaa Oromummaa ibsuun eenyummaa isaanii karaa calaqqisiisuun eenyummaa Oromummaa karaa calaqqisiisuun haala bareedaa ta'een ayyaana kabajachaa jiru jechuudha. Kana keessatti dargaggeessi amantii waliin qoodne jechuudha. As dargaggeessa jiran kun amantii sabaan osoo waliin qoodin haala ijaarama qabuun karaa obbolummaa ibsuun ayyaana kana kan kabajachaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Ballaxee Baalchaa dargaggoo magaalaa Adaamaati. Gama nageenyaan sodaan jiru hin jiru jedha. Bifa nageenyatiin dargaggeessa nu akka keenya dargaggeessa hoggannaa dargaggeessa garaa sakatta'insaa fi eegumsaa irratti ijaarree kutaa magaalaatiin magaalaan ijaarree caasa nageenya wajjin ta'uudhaan tokkummaa keenyaan galgalas dabaree olii baasnee bakka jirru hundatti nageenya keenya kan eeggataa jirrudha. Ayyaana jala bultii masqalaa yookaan immoo guba masqalaa kanarratti faarfannaawwan amantaa fi sagantaaleen seenaa fannoo ibsan kan dhiyaatan yoo ta'an keessumaa ayyaanni Mawlidaa fi kan guba masqalaa kun wal qipuun addaa jedhanii jiru hirmaattonni kun. Anamma si bahee obbolaa koo musliima mana isaanan dhaqaa waamishan qaba isaanis borummoo na bira dhufu bifa saniin kabanya walirra ooluun isaa siruma tokkummaadhaan uummanni kun amantaan osoo waliin qoqqoodin amantaan kan dhuunfaa ta'e Oromummaa tokkummaadhaan qabate amantaa walii kabajaa ayyaana walii kabajaa waliin deemuu hin danda'a. Fakkeenyaaf mana musliimotaa irra yoo deemte obbolaa keenya yoo deemte gammachuutu jira nu biras gammachuutu jira akkuma asii deemneen immoo bakka tokkotti walitti qabamne ayyaana kabajna kan ta'eef asumaan uummanni koo obbolaan koo musliimaas baga ayyaana isiin ga'e jechuun barbaada. Sirni guba masqalaa Adaamaa naannoo marfata daraartuutti gaggeeffame galgala kana erga daamaraan gubame booda goolabamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.